Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Ummuu Khaalid Ashamaa harka fuune akkami nagaa qabdanii jirtanii jabaattanii alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kooti baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii an haa dhufuu seenaa isiniin jenne kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqaalii waan hordoftoota kiyya galatoomaa hedduu tokko ulfaadha wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu galatoomaa ani haa dhufuu baga dhuftanii welcome to my home manuma kiyyaa miti reemaa kun ani haa dhufu isiniin jedha mukaan basalaan maxxaachuu nooru akkasii jirtu nagumaa mi alhamdulillah nagaa qabaa jira deemni walitti deebinee jirra har'allee har'a waan addaa wayiitii walitti dachaanii kaa'u congratulation jenna akkasii miree mo'aazi fuudhe maaltu ta'ee har'a maaltu ta'ee har'a mo'aazi fuudhee mo'aazi baga nagaan fuutee akkasumas baga fuutee baga gammaddee waliin horaa waliin turaa waliin bulaa jennaan ka akkasii piraanki mo'anni kun laata dhugama sargiidha annaa galaan jiru piraankidha moo dhugama mo'aaz fuudhame isaan illee ajantaan nu godhu hedinnu laata piraanki nurratti dalaguu hedinnu laata allahu aalam akkasii yoo dhugaa fuutillee baga fuutee horaa waliin bulaa isiniin jennaa harree diimtuu waliin filadhaa lama ta'a ciisaa 3 4 5 ta'a ka'aa isiniin jenna akkasii garuu keessi hin fudhanne naanti jaartiin jaartii abdii takka fakkaatti abbaa abdii garuu tana turre bareeda isa abbaa abdii sana tana turre bareeda akkasii dhugama fuudhe moo mo'aaz moo soba piraankii dhugaa ta'uu danda'a baga fuute yoo fuute baga fuute yoo fuudhuun fuudhin immoo yoo piraankiin godhu jettee inshaallah jaartii dhugaa jaartii saalii rabbiin sitti haa qabu siin jenna kaa mo'aazisha inni waan argamu waan dhagahama an akkanumaan haasaya malee nuuf immoo yoo akkana isaa waa ol daddarban ajandaa arganna ummata miskiina kennaa kana ajandaa arganna waan ta'eef ati jaafee galii galgalaan kaleessaa koomanti jalatti waanaan jedhaa turte akkas yaada jaafitti afaan nama jijjiiruu dhiisii siin jedha tulee teey siin jedha akkasii mo'aazishaan baga fuutee waliin horaa waliin bulaa isiniin jenna akkuma siin duraa tokko gizeen suudii deemte akka michoo wayii wajjin ol darbaa turanii beeytanii garuu naan galle allahu aalam fuudhullee danda'a waan ta'eef hin beekamu ani ittiin amanne malee micayyoon gizee jaafeen fuudhisan miizee jaafee ta'innu isaan jaafillee miizee hin taane gaafii nati ta'e barra akkasii hordoftoonni mo'aaz hundi keessaniyyuu congratulation jedhaan hordoftoonni tiyyalleen asuma jalattuu barreessaa isin maruu isinii galee baga fuutee hin arga waan ta'eef baga fuutee waliin horaa waliin turaa waliin bulaa jedhanii barreessafi tolee hayaa akkasii obboleeyyan tiyya baga jiraattanii an haa dhufu baga nagaan dhuftanii heddumaan hunda gannu kaayii laayik sabiskiraayib sheer gochuun dagatinaa maatii nuuf ta'a koomantii nuuf kaayaa isiniin jedha koomantiin keessan nu bohaarsaa nu jajjabeessa wal bohaarsuu wal jajjabeessuu amala haa godhannu isiniin jedha yaada qabdan nuuf ibsa nullee yaada qabnu isiniif ibsina mee lallaafina waan nuuba barreessa waan sirraa'u qabu sirreeffadhaa jedhaa waan
sirraa immoo maashaallah irraa jedha. Akkasii hedduu galatoomaa hundi keessaniyyuu wallahi dhugaa dubbachuu fi hundi keessanuu hedduu tokko naaf galatoomaa naaf ulfaadha. Warri gaafa sirii duraatirraa kaatanii haga har'aa wajjin turre hedduu tokko galatoomaa. Warri amma addisii walitti dabalamnelleen hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma gaarra inni qabadhee isinii dhufe akkuma argitan kana Mu'aaz fuudhe moo hin fuunedha. Anuma bichatti gaafii ta'e moo isin maraayyi isiniin jedha. Ani akkanumatti waa yuutuubii isallee chaanaala isallee hordofaa hin jiru. Arginaan hima qabadhee dhufeeni ajandaa irraa godhadheetii yoo fuutellee baga fuute siin jenna. Yoo hin fuudhinillee inshaallah achiin si haa gahu. Maal jettan isin? Du'aa hima godhaniif mitiire mushurroota lamaan. Congratulation mabruuk alf mabruuk unkaan dassaale. Afaan jiraatilleen afaan warra soddaatiin jechuudha. Mucaan micayyoo fudhatee gale kolfaa taphadha. Akkamisi? Kolfaa taphadha. Hin beeku akasirra. Akkasii gisee sargii haadha jaafuu fa'aa tokko amma yoom sargii godhettee nacheefti bara. Gisee sargii isaanii ashwaashilaa wayii miira keessa galee isillee horroo jedhee isallee abbaa jaafetillee ashwaashilaa wayii jedhee sagaleen sun subhaanallaa waan waggaa meeqaa turtee dhufte dhiyoo tana dhuftee na bira geette. Bara waggaa meeqa? Waggaa 6 moo waggaa meeqasaa? 6 moo 7dha jaafoo. Waan akkasiiti. Deemtee sagaleen sun yoo ji'a 3 geenne haga sagaleen sun deemtee natti deebite. Dhageeffadhee ofitti qolle. Wallaahi dhasii seenaa rirmi nyaatu jedhanii akkasitti namni kaa'ee deebisee sagalee kana beeytaadhee natti erge. Yoo natti ergan miira keessa galee ila ashwaashilaa kana dhukkeerraa kaasaa jira. Yoo sanaatti jaafuu hambaa meere abbaan jaafuu kenna meere faarse ka abbaa jaafuu kenna kana. Akkasitti amma haati jaafuu abbaa jaafuu faarsee gaaltoo haati jaafee natti aarte bara. Ani homaa keessaa hafa jette isillee waa hoodee jedhe garuu akkasumaraa miti. Isii yoo sanii qiimitti qaba waan ta'eef isiif siistarii tiyya qiimii cimtuu wayii isaanitti qaba. Gaaf tokkorraa dubbadha. Waan isaan na godhaa turani mana hambaa keessatti na maraachaa turani mana hambaa keessatti. Waan isaan dararaa isaan narraan gayani suuta keessatti madhaa asumaan obboleeyyan tiyya galatoomaa ulfaadhaa isiniin.